oduu simbirtuu xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mahaammad Faayisaa Leellisaa gidduutti karaa feesbuukaa wal maxxansuun yeroo lammaffaaf akkumatti fufetti jira. Xiinxalaan siyaasaa fi barreessaan kitaaba Hingaabboo obbo Jawaar Mahaammad Faayisaa Leellisaa eega barreeffamaa guyyaa edal kan barreesse booda deebisaniin haadha manaa kiyya natti mufachiiftee of duuba deebitee jechuunis barreessan. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu faana ture. Faayisaa Leellisaa karaa feesbuuka isaa maxxansaarra ganama maxxanseen akkas jechuun eegale. Dr. Abiy Ahmad diinagdee Itoophiyaa kuffisee jira kan jedhu baay'eedha jedha. Akka diinagdeen biyyattii jajjabaatuuf Dr. Abiy bira guyyaa tokko dhaabbatanii jiraatanii waan gaarii ture jedha. Akka biyyi hin bayyananneef bukkee bitaaf mirgaa itti yaamanii qabeenya hedduu gubsiisaa kaan ammoo diigsisaa mancaasisaa turanii har'a ammoo diinagdee kufe yoo jedhan kana xiqqoo kan kaleessaa godhan sana yaadatanii komachuun osoo hin taane qaanfachuun isaanirra ture jechuun obbo Jawaar Mahaammad qeequmsa irratti argama. Faayisaa Leellisaa barreeffamoota dheeraa ganama har'aa barreesseen ashmuriidhaan Jawaar Mahaammad ifatti kaqeeqaa ture. Obbo Jawaar Mahaammad guyyaa galgala hammaa guutummaan guutuutti deebisan. Faayisaa Leellisaa barreeffamoota Jawaar Mahaammad qeequ dheeraa eega barreessee booda obbo Jawaar Mahammadis deebisan. Faayisaa Leellisaa itti fufuun akkas jechuun barreesse. Gaafa magaalaa Shaashamannee guutummaan guutuutti gubsiisan deebisee kan magaalattii bakka duraatti deebisiise baajata mootummaatii jedhe. Kana hunda godhaa osoo jiranii diinagdeen kufee yoo kufe maal abbaa keetii si galchee jechuunis bifa arrabaatiin deebise. Akka lukkuutti biyya irraa turte hari'amee imimmaan goggogaa biyyaaf bo'u barbaaddii jedhe. Duris gaafa uummataaf Itoophiyaaf mijate beekaa. Itti barree jirraa hin yaaddeynaa jechuunis barreesse Faayisaa Leellisaa. Faayisaa Leellisaatti dabaluun bifa qeequmsaa eega qeeqee booda Dr. Abiy meeshaa waraanaa bittaaf kan diinagdeen laanshee jettan immoo ati seeratti hin bultu taanaan adda kee keessa si ka'aa gara fuula duraatti silaa harka marattee amma ati 4 kiiloo ol seentutti Dr. Abiy akka si ilaaluu barbaadde jedha. Soorii baay'ee dogoggortee sirreessi jechuunis barreesse. Seera namni cabsaa oolu kana sodaadheen malee anuu hin hanqadhu kotota kana jechuunis itti fufee Jawaar Mahaammad ashmuriin qeequu fi arrabsootti darbee Faayisaa Leellisaa. Osoo rabbiin akkuma isaan jedhan kanatti biyyattii kufaatiif saaxile eenyu akka dafee garba of gatu dafee Naayiroobiin bahu beekamaadha jechuunis obbo Jawaar Mahaammad qeeqee Faayisaa Leellisaa eenyu ammoo biyyattii hafee dursa of kenna wareegamus beekamaadha jedhe. Gadheen qaban qabaa hin guunne gadhiifnaan dirree guutti jedhan sanatu nu mudatee har'a jechuunis Faayisaa Leellisaa barreesse. Iyyitu iyyita malee abbichuun ganaa sirriitti bita rasaasaa diroonii gubadhu sirriitti jechuun Faayisaa Leellisaa barreesse. Obbo Jawaar Mahammadis barreeffama Faayisaa Leellisaa kana eega arganii booda deebii bifa suuraa kaasuutiin deebisan. Jawaar Mahammadis barreeffama karaa feesbuukii isaa daqiiqawwan muraasa dura taasiseen faayyoo maaloo fiqiriin haaromfame ammanumatti dhume jechuun gaafate. Haadha manaa natti mufachiiftee of duuba deebitee jechuunis bifa qoosaan Faayisaa Leellisaa irratti barreesse. Barreessaan kitaaba Hingaabboo yookaan xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mahaammad yeroo lammaffaaf Faayisaa Leellisaaf deebise.